guyyaa boqonnaan namaaf kennamu ani immoo guyyaa itti boqonnaa hawwee jechuu barbaade tanani. Guyyaan kun anaaf guyyaa dukkanaa ture, haa ta'uti garuu anaan narra darbee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo baay'ee hojiin nutti baay'ate, namoonni baay'ee na dararan jechuudha. Haga ji'a 8 taa'e isaanii akkasumattuu obseen jiraachaa ture. Yeroo nyaata kootii hin qabu irraa na yaamu sa'aatii 2 sa'aatii 3 ture iddoo nyaata kiyyaa sanitti yoon deebu nyaanni kiyyaa qilleensa mukayyafaatirraa kan ka'e ruuziin akkanatti ol dhadhaabbata jechuudha. Isa san hin nyaadhu nan gata malee. Xiqqoo ishii boqodhinnaa laata jedhee ammas uffatuma kiyyaayyuu uffata nyaata ittiin hojjedhee uffata mana san keessa guyyaa san guutuu hoo'i hin miirri dadhabbiitis jira, aarinis jira. Yeroo tokko maalifan jiraadhaa nama jechisiisee nama boochise jechuudha. Yeroo itti du'a hawwees mana san keessatti jira. Xiqqaa miti garaa qulqulluudhaan hojii hojjechaa wanta nama haqa nama ofitti dabarsuu baatanii imimmaan qulqullinnaan boo'an taana waan garaa ofiisan hin dhaban jechuudha. Egaa gara jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha. Egaa hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Har'a maal dhuftee jechuu keessan oolu tokkoffaa irratti baga isiniin ga'ee hordoftoonni amantaa musliimaa ayyaana Arafaa jechuudha. Akka addunyaa guutuutti har'a jechuudha ayyaanni Arafaa. Isa kanaan wal qabatee xiqqoo ishii mudannoo waggaa 5 har'aa na mudate biyya Arabaa keessatti isiniif qooduun barbaada. Tariitii namoonni hedduun keessan irraa barattanii obsa akka godhattaniin barbaada. Hunduu jechuudha. Mudannoo kana gaafa isinii qoodu barnoota akka isinii ta'uuf malee akka isin irraa barattaniif malee waa biroo yaadee osoo hin ta'in jechuudha. Isinuyyuu in argitu dubbii koo keessatti. Egaa waggaa 5 har'aa Duubaayin jiran ture, garuu immoo mana kontiraatatiin jiran ture. Mana kontiraataa yeroo jiraadhisan keessatti baay'uma cinqamaa ture dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Baay'uma jechuudha. Namni ganama obboroo sa'aatii 12 yookaan fakkeenyaaf akka isaanii sa'aatii 6 ganama ka'ee hamma halkan sa'aatii 6 yookaan aga sa'aatii 6 biyya keenya akka isaanii 12 jechuudha. Haga san dhaabbate jechuun baay'ee ulfaataadha. Ani garuu guyyaa 8 miti kanan akkasitti dhaabbadhe. Ji'a 8 guutuun akkasitti dhaabbadhe. Ji'a 8. Egaa guyyaa kana immoo keessattuu guyyaa waggaa 5 irraa na mudate waan na mudate rakkoon cimaa ani keessa darbe yoomiyyuu hin dagadhu jechuudha. Innis maalidha seetanii guyyaa har'aa kana akka isaaniitti jechuudha boqonnaa qabu, boqonnaa jira. Akkasumas immoo hojjettoonni mana isaanii keessa hojjetan kamiyyuu boqonnaa qabu jechuudha guyyaa kana. Boqonnaa hedduu qabu. Har'a in hojjetanii jechuudha. Shamarran mana isaanii keessa hojjetan hundi isaanii boqonnaa fudhatu. Akka ani dhagahettis ta'e akka ani beekuttis ofii kiyyaafis argeen jira. Guyyaa kana boqonnaadha. Iddoo bashannanaa soo barbaadan fudhatanii nuun deemu waan akkasitti ture. Kiyya garuu akkasin turre jechuudha. Ani hojiidhanis dabarsuun kiyya garaa nan nyaanne. Wanti hundi garaa nan nyaanne. Garuu immoo ganama guyyaa har'aa kana ganama ka'ee obboroo sa'aatii 12 akkuma beekamu kushiina seenee kushiina san kana seenee nyaata na hojjedhu naan jedhan jechuudha. Nyaanni an hojjedhu xiqqaa miti jechuudha. Nyaata kana ganama kaasee haga guyyaa sa'aatii 7 hojjedhe. Egaa sa'aatii 7 guute booda nyaaticha kana guuraniiti jechuudha. Hunda isaanii nama waan isaan geessaniif hin beeku. Nama fira isaanii ta'ee tariitii rakkattoota karaarratiif kennanii hin beeku. Garuu guuranii deemanii nyaata kana kennan jechuudha. Egaa isaan nyaata kana hiranii raawwatanii deemanii bashannananii yoo deebi'anitti ani meeshoolee nyaata itti hojjedhe sanii fi
kushiinaan nyaatatti hojjedhe san dhiqee yoon akkana as deebi'ee mana kaawwan qulqulleessee tarii boqadhinnaa laata jedhee xiqqoo yaadu dhufan jechuudha. Kan dhufee waan isin ajaa'ibu keessaa tokko namaa yaadan isaan wanti nama ani beeku garuu nama tokko ta'uu danda'a namaa hin yaadan ani mana sanillee hin turre jechuudha. Guyyaa sanii ergasii torbee tokko hin ta'ine jechuudha. Egaa akkas ta'ee booda makiinaa tokko bishaan haayilaandiidhaan dhufaa hin beektu haayilaandii isaanii xixiqqaas jajjabaas wal keessa fidee makiinaa tokko jechuun xixiqqii tokko jechuudha kan inni fide bishaan. Isa kana guutuu ol guursise jechuudha. Ol guuree haayilaandonni sun xixiqqaa isinitti fakkaatina kaartooniidhaan jira. Kaartooniidhaan jira. Xixiqqaanis jira, gurguddaanis jira. Kan leetirii 2 jira, kan leetirii 1, kan leetirii gimmaasha haala saniin jira jechuudha. Egaa isa sana ol guurii jedhameen jira waan ta'eef makiinarraa manatti ol guuree sanuu oddoon isaaniitii fi iddoon ani bishaan itti guuru kan manni ani bishaan itti guuru kuni baay'ee walirraa fagoodha. Makiinaan ala dhaabbata akkuma beekamu ala gibbii keessa seenee osoo hin ta'in mana isaanii oddoo isaanii keessa seenee osoo hin ta'in oddoodhaan ala dhaabbata. Egaa akkasitti isa san guuree tartiibaan madabbaramee teechisamaa akkuma beekamu akkasitti nan teechisee ergan akkasitti teechisee booda ammas nyaata hojjedhuun jedhame jechuudha. Ammas nyaata hojjedhee amma kan ganamaa sun darbeera qulqulleesseen jira jechuudha. Ammas nyaata hojjedhuun jedhame. Nyaata kana saa 7tti kanan jalqabe kan amma maali tafaan hojjedhe ka iraata tan hojjedhe jechuudha. Nyaanni iraataa kuni waan likkii hin qabne waan ani duraan takkaa hojjedhee hin beekne jechuudha. Laalaan natti isaan bilbila qabu ani garuu bilbila hin qabu isa san laalaan natti jechuudha. Kana hunda hojjechaa oolee iraatas amma fudhatanii deeman jechuudha. Ammas maaltu naafa qulqullina kana qulqulleessee kushiinaa isaanii qulqulleessee ammas wanta nyaatatti qopheessisan hunda dhiqee yeroo nani karaarraa kaasu hin dhufan jechuudha. Isaan nyaata san geessanii warra isaanii bira dhaqanii zanaa jedhanii yoo deebi'an an ammas hin boqanne jechuudha. Ammas maaltu dhufaa akkuma isaan akka beektanitti jechuudha. Yeroo kana foontu dhufaa foon kana kumtaalan fidan jechuudha. Kumtaalan hidhanii kumtaalan 2tu dhufee isa kana akkuma beekamu dhiironni isaanii mana seenanii mitiire dhiironni ala hojjetan kunniin mana seenanii ana qofa qa'ee jiras waan ta'eef ollasiisisuu hin dandeenye jarattiin jechuudha. Lafatti buusanii hin deemanii foon madaabaa kumtaala walakkaa laalaa jechuudha. Haga ulfaatu isinuu hin beektu foon jiidhaadha. Akkasittiin gottotee jechuudha. Baadhee ol galchee kumtaala 2 san kushiinaan ani qulqulleessisan jechuudha. Foon dhiiga qabaa dhiiga saniin balleesse jechuudha. Akkasitti galgala hin dhufani. Galgala dhufnaan foon kiisii feestaalii jechuudha. Akkuma beekamu feestaalii kanatti naqinaan jedhanii natti fidanii addaan qoqqoodee feestaalii kanatti naqee guduufee ammas maaliin godhaa makiina keessatti deebisaaf fuudhee deemee hira jechuudha. Egaa akkasitti feestaalitti guuree makiina keessa nan naqee fi achi kan deebi'e jechuudha. Inni ani kan achi deebi'ee kushiinatti ol deebi'ee kushiinaa qulqulleessee sirreessee ammas immoo bahee boqadhinnaa laata argaa guyyaa boqonnaan namaaf kennamu ani immoo guyyaa itti boqonnaa hawwee jechuu barbaade tananii guyyaan kun anaaf guyyaa dukkanaa ture haa ta'uti garuu anaan narra darbee jira galanni waaqayyoo haa ta'u. Yeroo baay'ee hojiin nutti baay'ate namoonni baay'ee na dararan jechuudha. Haga ji'a 8 taa'e sanii akkasumattuu obseen jiraachaa ture. Yeroo nyaata kootii hin qabu irraa na yaamu sa'aatii 2 sa'aatii 3 ture iddoo nyaata kiyyaa sanitti yoon deebu nyaanni kiyyaa qilleensa mukayyafaatirraa kan ka'e ruuziin akkanatti ol dhadhaabbata jechuudha. Isa san hin nyaadhu nan gata malee kanatu ture jechuudha yeroo sanii. Egaa amma immoo kana ture ammas dhufe jechuudha. Dhufee
warroonni beektan hin jirtu jedhee yaada. Sibiila sana osoo suuraa kaafadhee yeroo sanatti bilbila hin qabu malee sibiila akka xilaa algaa wal keessa seessee akka xilaa qabatan xilaa algaa osoo hin ta'in xilaa isa nu aduudhaaf jennee ofirra qabannu yookaan immoo dibaabee isa jennuun san jechuudha. Agas qaqallatti sibiilli ishii carqii qaba gubbaarraan gadi kaawwatama akka kabatiititti caammaa keessa naqu jechuudha. Innis ala balbala dura daradaramee jira. Ishii sun jallattee jirti. Yooni ishii sun buqqaate ani beekee hin deebisu jechuudha. Beekee hin deebisu. Amma isa kana hin deebisisiin jennee samuunaa naan jedhe bari beekee hin deebisu jedheen dhiisee yoona jalaa jigdee jedhee tanan yoo jigimmoo hin deebisu jedhee tanan jennaan isa sana jechuudha. Akka ani sirreessuuf fuudhee jechuudha. Maal godha addaan hiikee caammas bibittinneesse sirreessinaan jedhe jechuudha. Amma ani beekee sirreessuu waan godhu nan dhabee caammaa karaarra gurguree xaxxaragee cinaa tokkotti galchee gaafan jedhu ammas isaan akkasumatti akkan deebisu barbaada. Baay'een gadde jechuudha gaafsanii. Hojii san hunda hojjedhee ganamaa kaasee haga galgala sa'aatii 12 amma kuni galgala jechuun sa'aatii 1ti. Ammas inni kana sirreessi jedhee na biraa deemee jira jechuudha. Guyyaa san deemichumaan oolan isaanii bashannanaa oolanii nyaachaa oolanii dhugaa oolanii anaan nyaanni mana keessa hin jiru fudhatanii deeman jechuudha. Kubuziin humtillee mana keessa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hoo akkanatti taasa'u sobaa warri jettan jiraachuu dandeessu. Tarii immoo warri isinirra ga'e immoo nahuu dandeessu jechuudha. Akkasuma osoo hin jedhu immoo caammaa san xaxxaragee fixee gaafan xiqqoo ishii boqodhinnaa laata jedhee ammas uffatuma kiyyaayyuu uffata nyaata ittiin hojjedhee uffata mana san keessa guyyaa san guutuu ho'i hin ho'a jechuudha. Yeroo sana akka ammaa kanaa miti ho'uma kanallee ofirraa ittiin jijjiirradhu yeroo argadhinnaa laata jedhee tan yeroo hawwee ture. Garuu yeroo argan ogguma san deebi'anii dhufan jechuudha. Maaliif sirreessine maaliif hin deebisne naan jedhe jechuudha sibiilatti sana. Ani immoo sibiila san hin danda'u waan godhu nan dhabe hin dandeenye hin jedheen gaafan akkas jedhuuni baay'ee na arrabse jechuudha. Arraba hin taane na arrabse baay'een gadde jechuudha. Isa guyyaa guutuu akkasitti xaaraa oolee sanii miti isa xiqqishu saniif na arrabse jechuudha. Na arrabse baay'ee tokkoon gadde nan boo'e jechuudha. Miirri dadhabbiitis jira, aarinis jira. Yeroo tokko maalifan jiraadhaa nama jechisiise nama boochise jechuudha. Yeroo itti du'a hawwees mana san keessatti jira. Garuu immoo waaqayyoon nama eega jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda rakkanni mana namaatitti dhiphanne nu dhiphisan jettanii rakkoo garaagaraa ofirratti geessisuu yaaduun barbaachisaa miti isiniin jechuu barbaade tananii viidiyoo kanallee dheeressuu hin barbaanne garuu immoo hin dhumanne jechuudha. Maalan godhee maal na godha achi deebi'ee sirreessi giddii kee sirreessi tanaan jedhe. Ani beekee sirreessu maalu ba'aani malsii takka deebii takka naaf hin deebisin naan jedhe. Waan godhuun dhabe akkasumatti ishii san olii gadi qaqqabee nan deebisa hoon jedhe. Naa deebi'uu didee akkasumatti maal na godha seetan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e amma baay'ee dadhabeen jira. Ani humna kiyyaa ol ta'ee jechuudha. Mimmaanii miti kana ani boo'e sun yoo asiin boo'u as jalatti mimmaan kiyya wal nagaa jechuudha. As jalatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mimmaan xiqqaa miti. Mimmaan namaa xiqqaa miti. Garaa qulqulluudhaan hojii hojjechaa wanta namaa haqa namaa ofitti dabarsuu baatanii mimmaan qulqullinnaan boo'an taana waan garaa ofiisan hin dhaban jechuudha. Egaa guyyaa sana akkasitti hamboo'aa ture. Guyyaa sanii hiriyoonni kiyya fakkeenyaaf mana isaanii mana haadha isaa kan hojjetan ijoolleen boqonnaarra oolle jedhan jechuudha. Isaan bashannanaa oolanii isaan sunis immoo boqonnaarra oolanii jechuudha. Hojjettoonni mana isaanii ani garuu hojiinis garaa nan nyaanne hojii dhumaaf biyyaa bahe miti hojiin garaa nan nyaanne akkaataa isaanii garuu baay'ee tokko na aarse jechuudha. Amma yoon ani mimmaan kiyya boo'u masgiida dhaqeetti
salaatee deebi'a. Garuu nama salaatu dhugaa dubbachuu fi nama akka amantii isaatitti jiraatu jechuudha. Achii kan dhufe inuma maraate jechuudha. Inuma maraate siruma jechuudha. Sijinii si geessaa hin dhamtaa siniisisaa maalidha mana keessa deeme jechuudha. Bakka haanis aariin jira waan ta'eef obsee haga ji'a 8 kana amma wantumti gale haa galu jedhee tanan amma tana nageessi mana hidhaa jechuudha. Mana hidhaa si geessa naan jedha haala saniin na sodaachisa. Ani immoo aarii keessa waan hin jiruuf yeroo san osoo mana hidhaa dhiisatoo lubbuu koo dabarsee homaa natti fakkaatu jechuudha. Nageessi jedhee tanan yeroon itti ifadhee jechuudha. Yeroo kana maal la godha seetan istoofii yookaan isa kinoo ibidda irratti qabsiifatan kana jechuudha. Istoofiidha gaazii osoo hin ta'in istoofii guddaa kana jechuudha. Isa saniin na darbachuudhaaf istoofii kana yeroo qabu akka sanittuu haati manaa dhuftee narraa dhiisi jetteeni deemte jechuudha. Saniinis dhiisu akka tokko ta'a jechuudha. Mana keessa deemee dhugaa dubbachuu fi sanii waan hin dhiisne jechuudha takkuma. Egaa akkas godhee booda ammas immoo haati manaa achi deebistee jirti jechuudha. Gara mana hirriibaa isaa ammas dhufee maal godhaa bishaan ani ol guura oole sanii gadi guuree jechuudha. Gadi guuree ittiin na darbata jechuudha kaartoonii saniini. Garuu muka waaqayyo eegadha waan ta'eef dhugaa dubbachuuf yoo ta'e naan tuqne jechuudha. Wanni inni ittiin na darbatus ta'e wanni inni ol fuudhu sun garuu ol fuudhee na sodaachisuu malee na rukunne jechuudha dhugaa dubbachuu fi guyyaa san kana keessan ture aarii guyyaa cinqii jechuudha. Sinin jechuu barbaade tananii namoonni hedduun kennaa isaan isiniin nuuf bitan kana fa'aa laallee kennaan ishiin nuuf bitte kanaa jennee unifoormii fa'aa argisiisne waa hedduudhaan amma ijoollee yeroo kanatti viidiyoo hojjechaa jiru. Ani immoo isuma yaadadha jechuudha. Waan san hin dagadhu yoomiyyuu mudannoo biyya arabaatti na mudate kana qofaa miti. Garuu immoo inni guyyaa har'aa baay'ee natti ulfaachaa ture jechuudha. Baay'eema haala kanaa yoo isinitti himu salphaa fakkaachuu danda'a. Egaa kana ture. Erga kana ture booda maal gootee manuma sanii itti fuftemu akkam taate warnaan jettan jiraachuu dandeessu. Egaa amma gara biiroo koo bilbiladhe. Ergan gara biiroo bilbileen booda maal naan jetti yoo dhufte sin qala dhiiga keen si dhuga naan jetti jechuudha. Haati biiroo jechuudha. Amaariffaa haasofti. Ani waan amaariffa kana xinnan dhagaa garuu baay'ee inaasa'u yeroo sanitti ammas hin danda'u. Dhiiga keessa dhuga naan jetti damish nu mixaxa indee akkasii jedheetuma nan callise jechuudha. Egaa yeroo sanii baay'ee bilbilallee hin fayyadamu. Bilbila wayii dhoksaadhaan harkatti nan qaba ture. Bilbila isaa Filippiniitu naa bite na yaadadha. Filippinii wayiitiitu naa bite. Indoneeshiyaa wayiitiitu naa bite. Ishiin immoo mana fira isaanii waan hojjettuuf yeroo tokko daa'imman fuudhee waan achi dhaquu fi ishiinis bilbila dhoksaadhaan qabatti saniif jechuudha kan ishiin naa kennite. Haala kanaanan keessa darbe jechuudha yeroo sana. Erga bilbila sana argadheen booda immoo akka carraa ta'ee Facebook qofa ofirraa qabdi yeroo sana imeelillee beekeen banu waan akka beekee itti fayyadamu jechuudha bilbilatti. Akka carraa messengerii fi Facebook ofirraa qabdi isa maqaa ijoollee sarchi godhee nan argadhe namarraan jechuudha. Kara alaa bahee haala saniin manuma akkasiitu erga saniillee jechuudha mana sadiin galee mana sadeen kan hundi kanan galee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e mana akkasii gonkuma mana badaa akkasii mana badaa ji'a 8 hojjedhisanii argee hin beeku jechuudha. Kan namaaf yaanne xiqqishu mallee quuqama namaa warra hin qabnedha jechuudha. Ergasii immoo mana gaarii nagahee waggaa 4 osoo mana sanii gadi hin bahin waggaa 4 hojjedhee gale jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha mindaa kiyyallee seeraan naaf kaffalaan turre haga ji'a 8 sana jechuudha. Baay'ee tokko cinqii hagan hin jedhamne keessan ture. Kana hunda bilbilas qabaadhee nama itti madhus hin qabu. Yeroon biyyatti bilbilu garuu nagaa qofaan hima. Bootan naa taane hin jedhuuni
naa ta'ee gaariidhaan jedhaanii baay'ee sin bilbiluu yeroon bilbiletti garuu naguman jiran jedhaan jechuudha. Egaa maallaqni yeroon irra darbee maaliif hin ergine yoo naan jedhanii hangan ergutti malee na harka ga'ee jiran jedha. Ofii bar na harka hin geenye maallaqni haala seenan dabarse. Maal sinin jechuu barbaade tan biyya namaa keessatti obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo garaa qulqulluudha yoo hojjenne wanti nu jalaa badu hin jiru jechuudha. Har'aaf yoo rakkanne borummoo milkoofnee jiraachuu dandeenya. Isinin jechuu barbaade tananii irra deebiidhaan baga geessanii isinin jechuun jaaladha. Ayyaana gaarii akkasii ta'uu abdii guddaan qaba. Viidiyoo kiyya kana suuta jettanii yoo dhaggeeffattan waa hedduu irraa barattu jedhe abdii guddaan qaba. Ulfaadhaa galatoomaa. Mudannoon koo kana qofaa miti osoon barreesse jechuudha. Kitaaba isa guddaa san jechuudha. Waa fixu natti fakkaatu. Waggaa 5 Dubaay taa'e kana keessatti jechuudha. Haa ta'uti garuu isaan keessaa muraasa kana maaliif waasa salphaa waan yaadadhu kana hiriyoota koo biyya ormaa jiraniif hin qoonne jedhee tanan yaade haala kanaaf viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Yoo isinitti tolee dhaggeeffattanii laayikii sheerii gochuudhaan akkasuma koomintii keessan jalatti isinoo mudannoon kana caalu hoo isin dhaqqabee hin jiru. Egaa kun isinumaaf haa ta'u koomintii